kai kanas sin jedhe yeroo hunda sin gorsu shamaroocha gwaddanya dubartii irraa of eega kanas sin jedhu yeroo hunda kan dubartiin si harka nyaatte si nyaatti dubartiin marziidha warabbe jechuu dubartiin hamma fedhe yoo si jaalatte gaafa jaalalaa boolloo waliin seenta gaafa jaalalaa wannuma argite waliin marqita gaafa jaalalaa wannuma argite waliin borcitee gaafa wal jibbita mistira kee fuuter duniyaa irratti jalaa bacaaste warabbal kaaba gaafa jaalalaa amma kun jarri wal baase kun tokkaay walitti goote wal baaste tuni gaafa jaalala wal mari'atanii namni lama nama biraati irratti goosisaa turan namni biraa nama biraati irratti tokkaay gochaa turan wal mari'atanii har'a wal jibbinaa mistirri isaanii addabaabaa irratti ba'echuu guddooche shamarri marzi warabbi shamara hiriyaa shamaraatirra hiriyaa dhiira baafadhu dhiirri mistira kee gadi baasu so waan feete goote sodatte waan barbaaddetti mari'atte dhiirri amma feete gwaddanya godhatte diingata yoo si jaalate bas diingata yoo si jaalate jaalala sanarratti wal dhabdan irraan kan hafe mistira kee sii qaba oduun odeessu mistira kee caalti namni jedhee toonii irratti xonof qolu mannaate yoo ati caalte akka isaan caalti barbaadde akka fedhi yoo si jaalate akka ati shi caalte barbaadde warabbe jechuudha waan barbaadde gootetti si balleessiti lafa kanarraa malee lafa kanarraa si balleessiti keessatti yoo ati shi dura heerumte ani maal ta'e kan ishiin na dura dhirsaa argatte jettee sitti naafte yoo ati shi dura beekamte argattes ani maal ta'e kan ishiin na dura beekamte asi cabsuudha si jala deddeebitinaate si cabsuudha ofii gadi si gochuudhaaf halkanii guyyaa irriiba dhabdinaate shamarri boolloo sii qofarti gubbaa fuulduraan jettee ilkaan shi tan ibsitee duubaan boolloo sii qofartinaate kanaaf lubbooche maal jettan beektanii hiriyaa dubaraa dhiisate akka seenaatitti seena nama hiriyaan qabu alhamdulillah rabbil aalamiin ani hiriyaa dubaraan qabu anis akkuma kana dubartiidhaan miidhame waanan jiruuf dubartii dhiise kophaa kiyya filadhe hiriyaa dhiira garuu nama 8 qaba kanan amata waggaa 8 waggaa 7 waggaa 6 waliin turin qaba hiriyoota dhiira jechuu waan fedhe dhaqee itti bococa waan nan barbaadeen dhaqee itti bococa abbaan barbaadeen dhaqee biratti bococa abbaan barbaadeen dhaqee biratti hamadda abbaan barbaade waan barbaade godha innaate namni wal baay'ee natti dubbatu jiru waan fedhe yoon godhe akka mistira koo waliin baasan akka fedhe yoo wal loleen akka mistira koo waliin baasan wallahi hiriyaa dhiira baay'een qaba amman fedhe yoo waan barbaade dhaqee biratti hammadde edaniitu mana dhaggeeffatan malee na waliin illee odeessan ishiin koo dubartoonni nuti amma dubartoonni kuni tokko dhufee tokko biratti hammate amma dubartii sadi keessattuu immoo gwaddinyaa sadi ta'uurra rabbiin si haa oolchu laa ilaaha illallah gwaddinyaa sadi taate taanaan tokkittiin sun takka nyaatti tuni tana nyaatti tuni tana wal nyaatti tadeeshii wal nyaatti yoo godhatte immoo lama baqiidha kalaas lamaan tana jidduutti isin lamaan waliin jiraata sadi yoo taatanii wallahi gaarii miti sadi yoo taate suni sanatti himatti suni sanatti himatti sillasistadeen wal nyaatan san keessachuu gwaddinyaa sadi baala ginnatiidha ስለዚህ ጓደኛ ሰዲን ጎዳቲን ኦ ጎዳቴ ሻማራ ሲን ጎዳቲን ኦ ጎዳቴ ሞ ጎዳቱ ማለ ወር ጀት ሞ ጓደኛ ለማ ኦሊን ጎዳቲን خلاص ተኮፍ خلاص ወሊን ለምበቅ ገሃድ ኢሳ ሶታ ሚስጥር ሁንደት ይዘረጋፊን ከስተ ከዶስ ዲቲ ዋን አርጊቴና ዘይን እናቴ ሎሉ አኩማ ጊዜ ጃለላ ከና ሎሊኒ ጅራ ጋፋ ወይ ጅ ወጃለተ ወንበር ባደ ወጅ ቦጮ ቆርተኒ እገፈዳ ስለተንማ ኢጆለ ጓደኞቶ ለማን ቱቱሬ isaan lamaan iyyuu biyya garaagaraatu hojjetan dubartoota jechuun waan hoggaa lamaan irraan aggaxame isinitti hima warabbii isinitti hima ummata taataaf godha isinitti hima hoggaa lamaan irraa waan aggaxame isinitti hima gwaddinyoonni lamaan suni takka Duubaay hojjetti takka immoo ibsanni Kaatar hojjetti jara lamaan wajjin guddatanii wal jaalatu hiriyoota lubbuu walii dhuban lubbuu tana walii dhaban afaan tana wal nyaatan እና ጊዜ ወልብር ጀረንስ ሻወር ጊዜ ሰነ ወልማን ሰነ ጋፋ አላላ ከነሲስ ሞ ስልኪ ከሰ አዲት ነው ከሰ ወል ስልኪ ከሰ እርገ ቢያባኒ ዋይፋን ካሲን ጅራሚ ወልከሰ ቡሉ ጅራ ወልከሰ ኦሉ ጅራ ሳዲት ነው ወልከሰ ኦልቴ ቡት ጅራ ጊዜ ሻወሪ ሰነንስ ወልመብረት ጊዜ ቃማ ዲቀተንስ ወሊነፈረኒ ወልመብረት ዲቀተን ቪዲዮ ደንጀቹ ተከ ቪዲዮ ወራበቴት ለፈካወቴቹ ደሳን ከሰ ኢሳን ለማን ህሪያዳ ጊዜሽን ቃማ ቁላ ሻወሪ ሰንቱ ሰነ ሳን ለማኑ ስለ ወሊን ሶዳተኒ ቃሙሺ ቪዲዮ ወራበቴ ወልካወት ጋፈሽን ሺ ደወልቱ ፉተ ጃለለሽቲ እርግተ ይቹ
Jaalalleen ishii isa sanaan as faraarra'aa ture jechuudha. Argitanii? Hiriyaa jechuun nama akkanaa jechuudha. Kanaaf hiriyaa ta'e fuulduratti hiriyaa tiyya silaa jettee waanuma argite biratti hin coroqe. Gaafa wal jibbitu jibbi jira jaalala bichaa miti. Gaafa jibbaatis akka kana gootee addunyaatti si baaste naate xinniqqaaqee godhi baay'ee irraa of eegishii. Baay'ee isaa ofirraa of eegisi dhaamsatii. Wallaahi dubartii hiriyaa dubartii irra rabbiin sinaa eegu. Natti tonoqqolte ishiin natti tonoqqolsiise hiriyaa tiyya turte ishiin natti tonoqqolsiise waliin jechaati amma uummanni wal fixaa jirti tonoqqolaa. Ay yaa rabbatiin oolchi tonoqqolaa kanarraallee yaa rabbatiin oolchi hin dandeessa. Ani kan na dhibe warri xonqaayee eenyu sitti gosettanii iyyitan kun ammoo fiddanii dhuftanii Oromoo dhattanii mana banteet kooyinii 500 Oromoo akka taate ibsiiste sareen jechuudha. Ani kanan jedhu wannuma barbaadan achitti monoqortanii fiddanii dhuftanii Oromoodha akka hin jenne wallahi na aarsa waan kana irrattan. Innaate namni itti xonqaayeen godhame suni ixaanii yoo taaksite yookaan immoo qoricha wayii yoo taaksite ishiinuun iyyiti yaada ishii gizee iyyite san maqaa ishii hin himatti eessatti akka goosiste hin himatti maal akka taate akkamitti akka goosiste eenyutu akka dhaqee goosse hunda himatti bara. Silazii yookaan quraana qaraasisu yookaan quraana irratti qara'u yookaan immoo sabala geessu yookaan immoo waan tokko gochuu alabalazaa ishiinuun himatti mataa ishiitittu maaltu kana himi sana hin biyyattamme. Ramadaana waan balleessu maalan dubbadheen. Sana himi kana himi warri jettan sobdanii jechuudha. Ishii dhaqaati ishiin natti godhame jettu sana dhaqaati geessati. Yookaan sabala yookaan quraana sanboota ishiinuun himatti waan irraa waan itti goote akkamitti akka itti goote. Anallee natti godhameeraan ani amane akkanatti godhamee jiru. Amaneera duraan tokko namni waggaa sirra jira sitti godhan jedhu ani amanni tureen amma garuu amanaan jira. Xonqaayin biyyarraa kan biyya jiru asittillee beerutittillee biyya beeruttillee jiraachuu jalqabe amaneeraan amma dhiifa manaa godha maaliif jettanii ergan biyyaa bahee amata meeqa garuu birrii takka hin qabu. Akkan hin heerumne na jibbisiise dhiira jaaladhan. Kana hunda akkasintu natti tonoqqole xonqaayi hullaa jechuudha. Anallee sagalee naa ta'a wallahi narraa hiiktu natti tonoqqolte sun. Wallahi dhugumatti nitti mamarsiirees. Anallee natti tonoqqolaniiru rabbi narraa hiika rabbi sodaadhati nan jiraadhati. Narraa hiika koottati nan jiraadha. Ofii keessanii ni heerumtan ashaana heeruma na jibbisiistanii na teechisaa jirtan. Ofii keessanii jireenya keessan godhachaa jirtan jireenya na hiikaa jirtan. Ofii keessanii heerumtanii deessanii wannottan ani heeruma dhiira jibbeetan taa'u jira. Maal sila ta'ee natti tonoqqolta rabbi sodaadhu kan natti tonoqqolta sin kan narraa hiiki. Daraa rabbiitiin narraa hiiki. Waan asitti godhan qabu. Waan barbaadde godha. Akka rabbii tassi sagadaa jiraadha. Ilmee koo guutuu narraa hiiki. Hiikkachuu bichaan barbaada. Wallahi narraa hiiki. Gaa'e sagalee naa ta'a narraa hiikamu dhugaa rabbii rakkina kiyya namni naa bareen jiru amma erga ol ba'eenis nan jedha malee. Erga waan akkanaa kun ol ba'e duraan tokko seenaan ani lama. Tokko heerumuu na jibbisiisa dhiira na jibbisiisa. Lama amma ilmee kiyya guutuu biyya ormaatti fixe birrii takka hin qabu. Sadii akka dhaggeeffadha. Sadaffaa nama wajji waliin galu. Arfaffaa ofittummaan jaaladha nama jaaladhu amma muslimayyuu jedhee waca na jibbisiisa jedhu waca. Arfaffaa quraana nan jaalachiisu. Shanaffaa matsaaf quddisii illee nan jaalachiisu. Maalitti tarree kun dhugaa birnatti goosifame bir ani waggaa uummanni sitti goosifame seena nan jedhan hin amanneeyyu amma garuu amaneera. Itti naman waan waggaa waan akkasii naan jedhan ture amma garuu amaneera. Rabbi sodaadhu ishiin natti goosiste hiriyaa tiyya soo taate konnarraa hiiki lubboo daraa rabbi ofii teeti jireenya kee godhattee ana jireenya na diigde. Hiriyaa tiyya soo taate daraa rabbii narraa hiiki. Jaarsa kiyya duriiti soo taate daraa rabbii konnarraa hiikittan jiraadha. Konnarraa hiikittan jiraadhaan rabbi sodaadhu konnarraa hiikitan natti tonoqqoltanii anallee natti tonoqqoltanii. Wanni takkaanaa tasaa akka hin beeku natti tonoqqoltanii xonqaayii hullaa jechuun maaluma isinitti irra ta'e xonqaayii yaaddan rabbi sodaadhati. Maaluma isinitti irra ta'eeti inni isin waa'ee xonqaayii yaaddan uuzu billaami sheexan rajim maal taatan uummata maaltu isinitti irra rabbi sodaadhuti.
maaltu isinitti irratti kan shan sha'eet xoloqqoluu deemtan billaalee amma ittiin birrii ittiin xoloqqoluu bira xonqaayii bira deemtan sana birrii ittiin xonqaayii bira ittiin deemtanii natti goosistan sana silaa ittiin hojjettanii eessa geessan silaa ittiin hojjettanii na caaftan tarii bareeduma kiyyaan tarii waan asii caale na jibbitee natti goosiste jireenya kuma naqqabsiisuuf dubartii isaa taatu dhiira abbaan natti gootishan. Ana eenyumatu natti wannoo narraa hiisisee maqaa ishii baruun barbaada. Dubartii isaa taatu dhiira nama natti goosiste sun namni natti xonokkolsiise sun namni narraa iyyee maqaa isaa na baruun barbaadaadhe. Natti ramadaana. Kun waa'ee ramadaana waan ramadaana maalan haasa'e nama? Waa'ee ramadaana maalan haasa'e? Natti warri xonokkolsiisan kotta xonqaa keessa narraa hiikkadhaan jedhe bara. Narraa hiikkadhaan jechaan jira. Beerus keessa dubbiin baay'attee jirti. Ani achumaa nattaa goosisanuu asumaa nattaa goosisanuu anuu ammaaf shakkuun jalqabe jechuudha. Wanti duraan soba jedhee shakkaa ture amma dhugaa ta'ee argame jechuudha. Wanti duraan uummanni na agarsiisudha ija na amansiisaa turtan iyyuu amma natti mul'ate jechuudha. Edaan sintu natti xonokkolee sadan akka kadhatte waddoo ta'e. Annaa guys rabbumti sinaa eegu rabbiin hunduma keenya eegu safuu dhabboo safuu isin hojiin qabdin edaa hojiin keessa uummanuma xonqaayee ooludha warri beerutu jechuudha wayyo baguman biyya san keessa bahe gizeedhan laa ilaaha illallah baguman gizeedhan biyya san keessa bahe biyya xonqaayee laa innaatti edaa faranjiinis edaa xonqaayeen gootiisi wallahi nagarrameen arabni edaa xonqaayee kan hin beektiisi wallahi waan beektu natti fakkaatu iyyuu bara ani bar abashaadha inni bichaatu waa'ee kanaa beekan ta'ee bar Itoophiyaatti beerusti bar faranjiitu godha jechuun araba laa ilaaha illallah astaghfirullah laazim beerut keessatti warabbi beerut keessatti arabni xonqaayii gootii fi sagalee ishiin dhaggeeffannee si mana habibatitti sagalee ishiin dhaggeeffanne wallahi akkas jette isa lammataa maaliif na hojjisiifattere ani birrii na baastee jette isa lammataa maana hojjisiifattellee jette bara arabiffaan wallahi uummanni hojii dhiise bakka abaluu xiqqeessu mana xonqaayii toolanidha warri ala keessa hojjetu warri beeruuti wayyo waaqa keessaniif safuu waaqa keessaniif edaa warri sina warri beeruuti warra achi keessatti diyaaspooraa taatan kun waa malee miti naqqaane amma beekne waan sin diyaaspooraa taataniif barreerra amma wallahi barreera walitti naqqaane naati mana xonqaayii tan oolatte takkayyuu edaa sin kanattu diyaaspooraa taatan huddoche hamaarreerra barreerra amma muudin teessan nu galteerti warabbii أعوذ بالله من الشيطان أستغفر الله العظيم واقع سني فسفو أما نمن سني فدا إنيون سني فدا بيتني جارسي كيتو كيسا بدي زي زبانان سينا سلالي بيت Maqaan koo seenaa salaaledha. Maqaan koo gaas taaptaabii kan oofa taaptaabii kan oofa. Soomin guyyaa meeqannoo feettan guyyaa 20. Guyyaa 20 noo fe inni oomire inni ammamtaa fe amma ji'a inni guddicha jechuudha arafaan. Arafa guyyaa 20 noo fe yoo ta'e amma guyyaa 10 soomne jechuudha. Arra guyyaa 11ffaa qabanna tarii immoo 10 qabanna. Arra guyyaa 10ffaa hidhannaa